Sarpiraayizii iidaa maatii boochise. Hitayyaa osoo hin ga'iin shoorimaa namoota meeqa beeka? Seenaa qofaa miti. Haadha ta'inna abbaa fi haadha ta'inallee intalaa miti. Haadha akka waan haadhatti fulataa baay'ee nurraa qabdi. Waa mara nu gootee jirti fulataa isii kana jenneen deebisnu rabbummaan haa kaffaluufi. Wallaahi ani waan kana yaadaa jiru isiin kana hojjette baay'ee tokko na gammachiise galgala maazarii himee waan kana baay'ee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuuni Oromoo kiyya guutuu jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodini sarpiraayizii hedduu baay'eedha. Anammoo emila kiyyaaf erga meeshaa akkam isin argitan kanatti hundoolii qabadhe meeshaaleen kan mana keessaa yookiin gola hirribaati imala itti fufee akka kanatti isiniin jedha. Mee laayik viidiyoo kana godhaa qophii iidaa namni silaa mana qopheeffataa anammoo tuyyuu jechuudha. Isin maatii keessan gammachiisuun akkasuma ammoo tuyyuu iida isin waliin biyya Arabaa san keessatti akka waan jiruutitti dabarsuudha. Osoo deemnu sa'aatii kana halkan asallaa nutti ga'e jechuudha. Amma halkanaa'ee jira. Imalli keenya akkuma itti fufetti garuu viidiyoo sa'aatii imalurraa jechuudha. Hanga yeroo saniititti yoo isinii waraabe sa'aatiin iyyuu hin qusatamu jechuu kanaaf bakka tokkotti isinii fudhee achi booda ammoo kunoo halkanii deemsi keenya ittuma fufe booda sanii makiinaa asallaa irraa jechuudha gara makiinaa achirraa obboleettiin tiyana imaan makiinaa obboleessan ergitee jirti. Sarpiraayiziidha maatiin hin beekani. Yogguu meeshaan dhaqee jedhe baay'ee rifatanii bo'an jechuudha. Jalqaba kastamara kiyya isii lammataati. Erga fe'annee chaalenjii hedduu keessa jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuuf chaalenjii hedduu meeshaa yeroo fe'an keessattuu yeroo ammaa kan halkaniin deemuun chaalenjii hedduu nama dhandhamsiisa keessattuu dubartiin. Alhamdulillah ala kulli haali yoo xiqqeeffatan wayyaa haala kanaan jechuudha. Halkan amma sa'aatiin kun dukkana garuu ammoo isaan jireenya baadiyyaa haa ta'u malee ani magaalaa jiraadha jechuun nama qaanfachiisa. Wallaahi ijoolleen teenya jechuu shamarran biyya Arabaa jiru maatii isaanii ka baadiyyaa magaalaa fakkeessanii warri magaalaa jirraa jedhee wannaa jedhu bakka waan addaa of gootan wallaahi hin qaanfattanii mana mara tolchanii fi kunniin hundi order kanarraa ta'e yookiin narraa ajajameedha ramadaana keessa ammallee kanatti hin ga'u jettee haadha fi abbaa isii akkuma sitti argitan kana qoomsaaxinii walirratti jechuudha gubbaalleen qabuu irratti dabalame mitira kahayaadha mataan isaa ammuutuyyuu mitira 2.40 saantii 40 jechuudha baay'ee guddaa kan tahe kalariin isaa kalarii geeshoodha halkan waraabaa jirra sababa kanaaf dukkanaan jechuudha maal isin himuu danda'a ifaa bilbilaati kalarii isaa garanatti isin jalaa jijjiiruu danda'a obboleeyyan tiyya jechuu namootiin ji'a ramadaanas tahee ji'uma kamiyyuu maatii keessan sarpiraayiz gootan wallaahi yeroo taka jechuudha adaa ba'aa nama hedduu irraa buusan maaliif jennaani mucattiin tuni obboleeyyan dhiiraa qabdi qeerrodhanii hedduu kan namatti tolu jechuudha kan bultiillee ijaarate akkasuma ammuutuyyuu kan hin ijaaratin illee kan bultii ijaarate suni itti gaafatamummaa ofii yookiin ammuutuyyuu maatii isaa kana maal godha jedhee ka yaadu fakkeenyaaf amma isiin mana isaanii guutuu farrashte jechuudha meeshaa silaa barbaachisu rabbi addunyaa akiraa isii haa qananiis wallaahi alaaziim ani ofii kiyyaa kabite ofii dhaqee itti nyaadhe kan ani magaalaa jira jechuu si qaanfachiisa kanaaf mucaan kun jechuu hin booye warra mara boochisee ani kan hin bita jedhee yaada qaba jedhe garuu na keessa jira jedhe kun haala kanaan jechuudha asirratti wanni firaasha kana isinitti argisiiseef isin argisiisuun barbaanne iyyuu isinillee asumaan gammaddanii manni bakka nama magaalaa guddaa jiru firaashni kuni boondidii firaasha majlisaati firaasha majlisa boondidii majlisaa sanin beeytanii majlisa arabiyaa boondidii isaati namootiin firaasha yeroo dheeraa tursiisuu barbaadan carqima qofatti jijjiiruu barbaadan firaasha boondidii majlisaa bitadhaa siniin jedha kun algaa hidhaa jirra akkuma sitti argitanitti gola irribaatitti hidhuu fi nu tasadhaynee isaan hin beekanii akkasuma ammuutuyyuu sa'aatiin deemee jira algaan kun algaa bifa bareedaa wayiiti kalariin isaa jechuudha zayitii isaa afaan arabiitiin jedhan afaan kennan goommana yookiin geeshoo jedhanii sanii garuu haa ta'u malee halkan irraallee halkan sa'aatii halkan qixxeeti jechuu ganama obboroo deemuuf jechanullee halkaniin meeshaa kana hiinee warrallee dhadhaabne akkam isin argitan kanatti namoonni haadha qabdan abbaa qabdan akkasuma obboleeyyan gaarii qabdan hundi keessa laayik sheer waliif gochuun akkuma sitti argitanitti erga meeshaa mararra kennee jennee afaa jira algaa libsii bittee yookiin konfartii bittee irraana jalaa hin dhiisin amsoolaa amaanaa naan jette akkasuma immoo tiraasii orjinaala naa bitiif naan jette tiraasiin tun qarshii 350 haga 400 haga 500 illee jirti haa ta'u malee sadarkaa qabdi hundi isiituyyuu tiraasii ciisichaati akkuma isin beeytan jechuudha algaa libsiin yookiin konfartiin inni orjinaala naa bittu malee jennaanin an turkii happii miicafillee baay'ee hin miine akkasuma
akkasuma kan keessi isaa xixii yookiin ammoo ispoonjii ta'e ispoonjii yeroo miicaan keessatti hin ciccinne akkasiin gammaddu turkii bitee fi jalatti amsoolaa bitee fi isiniin jedha. Amsoolaan kun tiraas carqii lamaa fi yookiin ammoo kiisha makaddaa lamaa fi akkasuma ammoo sharshafa siriiraa lama qaba kan jijjiirraa jechuudha. Kaan yoo miicaan kaan irraa jijjiiranii qarshiin inni ittiin bitame qarshii 1,800. Asitti ammoo widdiin kana jechuudha turkiidha. Maal qaba yoo naan jettanii tiraas carqii lamaa fi orijinaala jechuudha. Baay'ee orijinaala taate ufumaa algaa libsii qaba yookiin ammoo sharshafa jechuudha. Ka siriirarra afamu irra ciisuu danda'an uffatullee danda'an orijinaala bakka turkiidha. Qarshiin inni ittiin bitame wallaahi daftararra jira garuu ammoo hiyyaadha. 7,500 ta'uu 6,500 ta'uu waan akkasiiti. Gatiin isaa widdiidha. Koonfartiin guutuu qabu jechuu amsoolaa qabu akkasuma ammoo tiraas carqii qabaatee beebi tiraasii qabu injira qarshii 7,800 saniin isiin isan feetu orijinaala feeti. Jalatti kun amsoolaan kun tokko kun kana ciraa jiru kanaan lama jechuudha. Kanaammoo jijjiirraa kaayataa miicataa itti jijjiiratan jedhee ofii kiyyaa kalama qabu bitee fi isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa afee jechuudha. Akkasuma ammoo algaan kunillee baay'ee kan bareeduu fi akkasuma ammoo kalariin isaa hedduu namatti kan toru komidiinollee of cinaa hin qaba. Yeroo kutaa ciisichaatti galee silaa jechuudha osoo namatti tolee ganama kan waraabu tahee jechuu halkan qixxee kana ta'uu baate baay'ee gammaddanii isinillee kan isinitti tolu ta'a. Haa ta'u malee jechuun asii ani shoorimaa deemee wallaahi halkan qixxeedhaan chaalenjii hedduu dhandhamee karaa naman dabarsanii hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa viidiyoo kiyya kana laayik akkanaa gootanii fi yeroo keessanii sheer gootan akkasuma ammoo namootiin meeshaa ajajattanii maatii keessan sarpiraayiz godhuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa duwwaa 978 waatsaappii telegiraama na argattanii iimoon yeroo baay'ee argachuu dhabuu dandeettanii maaliif jennaaniin yeroo hunda irra jiraadheen kaasu waatsaappii fi telegiraama ammoo gaafa karaa hin deemin gaafa gabaa hin deemin galgalaa fi ganama sa'aatii 24 keessatti waan deebisaa ooluuf isiniin jedha. Akkas jennaanin illee ammoo manatti ergitanii sagalee osoo an ilaalin osoo an hin argin yoo turte isin jalaa ture jedhe jarjartanii natti hin aarinaa isiniin jedha. Wal haa dandeenyu walii haa beeynu wal beekurra waliif beekuu wayyaa Oromooti yaguutu asumaan Iidul Arafaa yookiin Iidul Adhaallee warroota amantii Islaamaa qaban hunda keessanuu jechuu warra maatii keessan gammachiistan warra ofii gammaddan mee obboleettii teenya tana wallaahi harka takka lamaa miti isiin maatii isiitiif baay'ee qabdi maatii qabdi isiin mataa isiitiif jireenya qabdi. Akkasuma ammoo istoofiin jalaa gubatee haati kanafaa bakka itti dhagame maatii bira taree obboleettiin teenya tuni mana isii hin geeffanne isinii galee jalqabdee osoo manni isii rarra'ee jiru qarshii kana mara dhangalaaftee yeroo hunda jechuu warra sarpiraayiz ida'idhaan jechuun ji'a lama keessatti amma fakkeenya ramadaana qarshii baaftanii sarpiraayiz gootanii ji'a hajjiitti deebitanii sarpiraayiz godhuun hagam akka ulfaatu isinillee beeytanii haa xiqqaattu haa guddattu isiin tun nama maatii qabu nama daa'ima qabu du'aayii akkanaa gootanii fi hundi keessa warra as jala jirtan koomantiin barreessitanii fi rabbiin akka argitanii manaa mala isii wal qabee walitti qabee fi yaada muraada isii guutee daa'imman isiititti jireenya isiititti yarkisanii dalagaa namaa jalaa dalagaa isiititti isii baasu du'aayii asumaan isin iddeeffadhee hordoftoota kiyya hunda keessan du'aayii waliif godhaa walitti garaan jabaatinaa isiniin jedha. Itti aansuun istoofii kana erga itti rakkabnee kaanee jennee asillee rakabootiin kun rakabootii guddaa isinii kunniin meeshamaan bituudha. Istoofiin kaunuu hin jira istoofiin midijaa ibidda bira kaa'e rakabootii bira abboo haruma baafadhaa ittiin rabbi hara isii haa baafachiisu asitti dadhabee anuyyuu akka bada asitti ammoo maatiin maasha Allah tabaarakallaa du'aayii godhaa jiranii isiniin jedha. Rabbiin isaan irraa haa jaallatu baay'ee jechuu bakka wal harkaa dha'ee jechuun maal isiniin jechuu danda'a booyaniin bu'aa waan ta'eef gammachuun nama guddaallee bochifti. Rabbi si magalchee rabbi isaan wala argisiisu. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa qophiin eedaa akkamisin biraa na bira akka kana istoofii akka barbaadaniin jira biyya keenyallee inni kun qarshiin isaa meeqa yoo ta'an qarshii 1,800 namootiin qarshii isaa baruu barbaadanii meeshaa gola hirribaa guutuu meeqaan bittee fi obboleettiin teennatu yoo jettan qarshii 68,000 bittee 68,000 jennaani 68,000 qofa goolabame isiniif fakkaachuu mala. Tokkoffaa irratti algaa libsii irra bittee amsoolaa irra bittee istoofii jala bittee tiraanspoortii baaftee galchitee waa hedduutu jira jechuudha. Garuu kaashii kan bitameen qarshii 68,000 warra ofii isiin gammachiiftee rabbiin miliyoona kan dhuma hin qabne balbala isaa janna
jannata rahmata saddeettan saniin rahmata isii godhee riskii babal'oo isii haa baasu hunda keessanuyyuu kan xiqqaa gammachiisellee kan guddaa gammachiisellee isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya sarpiraayiziin kiyya har'aa kan qophii iidal arafaa kana fakkaata kana durallee ergaa ture garuu ammoo hin beeytan jechuu gara ijoollee nama torbaa isin hin beeytanii meeshaa keessan torbee tana qofa keessa geessee jedhe viidiyoo waraabuu hin dandeenye nagaatti waraabulaa laayik koomentii